kabajamoo daawwattoota Egeree News Network karaa toora saatalaayitii Gadaa Bilisummaa chaanaaliif YouTube Facebookii Egeree News Networkiin kan daawwataa jirtan kun qophii taatee torban kanaati. Qophii taatee torban kana kan irratti fuulleffatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa giddu galeessaaf lixaa Oromiyaatti injifannoo guddaa galmeessaa jira. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay TDF kibbaa Gondariif lixaa Tigraayitti injifannoo guddaa galmeessaa akka jiru torban kana keessa beeksisee jira. Adde Najaat Hamzaa dubbii himtuu idilaa addunyaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uun kan muudamtes torban kana. Bu'uureessaa adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'an Jaalxaa Abdii waraanni bilisummaa Oromoo osoo addi bilisa baasaa uummata Tigraay TDF Finfinnee hin to'atiin dura dursee to'achuun caasaa bulchiinsa uummata diriirsuu qaba jedhe turtii miidiyaa Egeree News Network waliin godhe irratti. Akkasumas hoogganaaf bu'uureessaa adda bilisa baasaa uummata Beenishaangul Gumuz Injiinar Ibrahim Alkanaqee addi bilisummaa Oromoo osoo TPLF Finfinnee hin to'atiin dura dursee yoo to'achuu dhabaate adda bilisa baasaa uummata Tigraayiif uummata Oromoo gidduutti lolli biraan adeemuu mala kan jedhan torban kana ture. Dhimmoota armaan olii dubbanne irratti qophii bal'aa gabaasaa bal'aa qabannee isiniif dhiyaanne kunoo isiniif dhiyeessinee jirra. Hanga maayii qophii keenyatti nu waliin turan affeerraa keenya. Qophii kana dursuun kan isin faana jiru ana Beenyaa Gammadaa ogeessi kaameraaf suur sagalee Bunnoo Waabeekoo ogeessonni teeknishaanaa istiidiyoo HNN Badrii Abdoof Gammadaa suutees nu waliin jiru. Hanga kurfii qophii keenyattis nu waliin turan irra deebiin affeerraa keenya. Kun qophii taate torbaniiti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaaf kibbaa Oromiyaa akkasumas giddu galeessatti injifannoo guddaa galmeessaa akka jiru viidiyooleef suuraan ragaan miidiyaa hawaasummaa irratti maxxanfamaa jiru torban kana ijoo miidiyaa hawaasummaa ta'ee jira. Akkasumas dubbii himaan idilaa addunyaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Odaa Tarbiis fuula tiwutara isaanii irratti waraanni bilisummaa Oromoo kibbaaf lixaaf giddu galeessatti bakka hedduu mootummaarraa dhuunfachuun injifannoo guddaa galmeessaa akka jiru tiwutara isaa irratti maxxansee jira. Miidiyaan itti dhiyeenyaan sochii waraana bilisummaa Oromoo gabaasu raadiyoon Arraata Biyyoolessaa Oromiyaas suuraaf sagalee viidiyoo dhiyeessaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo addatti kibbaa Oromiyaa godina Gujii aanota hedduu to'atee akka jiru caasaa bulchiinsa nageenya uummataas ifaan ifattee diriirsaa akka jiru BBC'n afaan Oromoos torban kana keessa gabaasee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo aanaalee hedduu kibbaa Oromiyaa keessaa to'achuun buufataalee fayyaa osoo nafin namoota dhukkubsatanii jiraniif tajaajila hawaasummaa bu'uuraalee kennaa akka jiru suuraan miidiyaa hawaasummaa irratti dhoobamaa jiru ni mirkaneessa. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa hawaasa bal'aa waliin marii godhe keessatti waraanni bilisummaa Oromoo bulchiinsa Dr. Abiy Ahmad jalatti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin namni hedduun ajjeefamaa akka ture, manni hedduun gubachaa akka ture, namoonni kumaantamaan lakkaaman mana hidhaatti dararamaa akka turan, mana hidhaa keessaa baafamaniis ajjeefamaa akka turan hawaasa bal'aa waliin mari'atee jira. Namoota hidhamanii mana hidhaa keessa dararamaa turan hedduus mana hidhaa keessa walaboomsee maatii isaanii dabalee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduu to'ate keessa aanaan Gumii Eldelloo isa tokko ture. Hawaasa naannichaa aanaa Gumii Eldelloo jiran waliin akkasumas aanaa Sabbaa Boruu keessatti caasaa bulchiinsa uummata gaaraa hanga Dakaatti uummanni akka ofiin of bulchu nageenya isaa akka
tiksu hawaasa bal'aa waliin mari'atee jira. Viidiyoo dhimma kana garsiisan mee daawwanne walitti haa deebinu. Jechi kun jira dhiiroo. Akkas jechuun nam dhiiraa takaayaa nam dhalaan yookaan biraan akaayin akaa jechuu miti. Namni dhiiraa yeroo laman sobamu jechuu. Akka jechuun yoo tokko sobamte lammata irra deebitee hin sobamtu jechuu. Jecha kana maal Oromoo jedhe. Oromoon jecha kana akka hayyuu jedhe yeroo lamaa miti 10 ol sobame. Akaayin lama dhiira jalaan gubattuu miti 10 ol gubattu Oromoo jalaan. Lumaa kana na dabalatee anammoo keessaa ba'ee qabsoorra jira. Yoo si taate malee har'a wanni jechuu fedhu akaayin lama dhiira jalaan gubattu jedhani bara Haile Sillaasee yeroo Haile Sillaaseen aangoo irraa bu'ee dargiin dhufu Oromoon cuftinuu kafulaan waan mootummaa beeku Haile Sillaaseen bu'ee dargiin dhufeennaan yabilisoomnee darka dhaanaa ture. Dhugaa modiiru dhara. Dhugaanii jaarroti gaafas beektan gaafa Haile Sillaaseen bu'ee dargiin dhufu gammachuu guddaan arganne argatanii jirtan yoo sobuun jiraatan yoo calliftan malee garaan keessa waan kaleessaa keessa qabaate malee gammadanii turtan. Haa ta'uutii gaafas illee dargii isin bilisoomne jettan irratti waraanni bilisummaa Oromoo bu'uureffame dargii isin bilisoomne jettan irratti qabsoo aansee dargiin badee mootummaa TPLF wayyaanee Tigreen dhufennaan dargi kaleessa bilisoomne jettan ammoo kufaa gootanii har'a bilisoomne afaan keenyaan baradne nam keenya taangoo nuu qabate nu fulaa akkasii dhaqqabne Oromoo Oromoo bulche jettanii harka dhaantan gaafas illee waraanni bilisummaa Oromoo yoo fulaa kana argatee si barsiisuu baate si gochuu baate akkasuma hin bilisoomne aangoon kun aangoo dharaati ka ittiin si hidhani ittiin si gaadii attan qaxaratanii jiranii warri kun Oromoo bakka bu'anii jedhee waraanni bilisummaa Oromoo gaafas warri gabaasa. Fakkeenya abbaan gadoos ni hime akka Efreem Adoolaafa gaafas illee godin kana cufarraa namni si quba qabdani ilmaan Oromoo keessaa godin Gujii keessatti ilmaan Gujiiti. Wanni taatee haaloon hin jiru as keessatti abbaan kaleessa dhiiga dhangalaaste har'a bor shammaa dhangalaastee hin jiru kaleessa wallaalummaa yoo dandeenye gaafas si gorsite yoo dandeenye gaafas kallattis deebiin har'a carraa arganne har'a siin jedhe har'a achitti waan baallaan dalagin cubbuun dhibiin arbaa achitti hin jiru bilisa. Kabajamoo daawwattoota Egeree News Network gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa akkasumas godina Booranaa keessatti daandii Itoophiyaarraa gara Keeniyaa geessu cufuun hawaasa waliin marii bal'aa geggeessaa jira. Uummanni hedduun walitti qabamee gooticha waraana bilisummaa Oromoo kana simachaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo daandii Keeniyaarraa gara Finfinnee geessu adda muruun gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa imaltoota konkolaataan gara kutaa giddu galeessa biyyattiitti imalaa turaniif waraqaa barreeffama adda addaa ofirraa qabu konkolaataaf imaltoota kanaaf raabsaa ture. Waraqaa kanarratti barreeffamee kan jiru uummanni Oromoo bal'aan gabrummaa hamaa biltsiginnaan irratti fe'ame sirni bulchiinsa Minilikiif Aatsee irratti fe'amaa jiru didee akka ofirraa fonqolchu akkasumas waraana bilisummaa Oromoo biraa akka dhaabatuuf poolisii humna addaa Oromiyaa akkasumas raayyaa ittisa biyyaa milishootaaf qaamoleen hidhatan hundumtuu yeroon kun yeroo uummata ofiif dhaabbatan ta'uun gama waraana bilisummaa Oromootti akka dabalamaniif barreeffama bal'aa imaltootaaf konkolaataa dhaabbisuun raabsaa ture. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaaf giddu galeessaa bakkoota hedduu dhuunfataa akka jiru ragaan miidiyaa hawaasummaa irratti tamsa'aa ture ni ifoomsa. Caasaa aanaaf ganda waraanni bilisummaa Oromoo to'atee jiru keessatti dargaggoonni hedduun kumaantamaan waraana bilisummaa Oromoottis dabalamaa jiru. Sochii waraana bilisummaa Oromoo dadhabsiisuuf mootummaan Itoophiyaa bulchiinsi Dr. Abiy Ahmad intarneetiif bilbila guutummaatti lixaa Oromiyaarraa balleessuun Gimbii, Najjoo, Horroo Guduruu, Wallaggaa, Shawaa lixaa bakka tokko tokko keessatti akkasumas uummanni bal'aan odeeffannoo dhugaa akka hin arganne haguuguuf
Biltsiginnaan intarneetiif bilbila balleessuun lixa Oromiyaa bakkoota hedduutti banaa mul'atee jira. Guyyaa 10 ol kan lakkoofsise intarneetaaf bilbilli guutummaa lixa Oromiyaa keessatti hojjetaa hin jiru. Addatti Wallaggaa Afran, Horroo Guduruu Wallaggaa, Gimbii, Qellam Wallaggaaf bakkoota hedduutti caasaa waraana bilisummaa Oromoo babal'ate kana uummati odeeffannoo bal'aa akka waliin kennineef haguuguuf intarneetaaf bilbila akkasumas ifa balleessuun waan dabaa hedduu hojjetaa jiru. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo caasaa gahaa, humna gahaa, dandeettii gahaa, beekumsa gahaa qabu bilbilaaf intarneetii adda cituun injifannoo galmeessaa jiru danquu gonkumaa hin dandeenye. Waraanni bilisummaa Oromoos imala isaa gara Finfinneetti godhu saffisiisaa jira. Guyyaa muraasa dura waraanni bilisummaa Oromoo zoonii hunda keessa koora bal'aa geggeeffachuun ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoof caasaalee garagaraa namoota muude beeksisee ture. Torban kana keessa immoo aadde Najaat Hamzaa dubbi himtuu idilaa addunyaa waraana bilisummaa Oromoo gochuun kan muudes tibbanaa ture. Aadde Najaat Hamzaas imaanaa guddaa ulfaataa irra kaa'ame kana ga'umsa gaariin fiixaan bahinsaan halkaniif guyyaa dadhabe osoo hin jedhin akka hojjettus waadaa seentee jirti. Dubbi himaa idilaa addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Odaa Tarbii aadde Najaat Hamzaa dubbi himtuu idilaa addunyaa waraana bilisummaa Oromoo ta'us fuula tiwutara isaarratti maxxansee jira. Aadde Najaat Hamzaa miidiyaaleef ibsa gabaabaa kennite kana daawwannee walitti haa deebinu. As dhufee uummata biyyatti kan hin dubbachuu barbaade dirqama natti kenname kana ulfina isaanii hubadha. Garuu ammoo sodaa tokko malee haqa keenya addunyaatti himuudhaafis ta'ee uummata keenya kan Oromoo iddoo hunda jiran waraana bilisummaa Oromootii wajji hariiroo isaan qaban daran cimsuudhaaf obbo Odaa Tarbii waliin ta'uudhaan hojii itti fufna jechuudha fuulduraa fi kanumaan isinitti himuuf dhufee kanneen biraa namni Oromoo taatan hundi yeroo ammaan tanaa kanatti yeroo hojiitii yeroo qabsoo tana fuulduratti bunnu namuu waan danda'u gumaachuudhaan akka wajji dhaabbannee akka uummata tokkotti fuuldura deemnee bakka feenu san geenyu isinitti dhaama. Ani akka intala Oromoo tokkotti yaadni kiyya duris arras borus uummata Oromoo tokkoomee waan ofii fedhu argatuuf waliin qabsaa'u akkasittiin hubadha. Yoo hanqinni tokko nu jidduu jiraatellee sunilleen hafee dubbii amma deemaa jirtu tana gabrummaa addaa tan taate tan Oromoo fi Oromiyaa irratti fi eenyummaa keenya irratti deemaa jiru kana ofirraa yeroo dhumaatiif qolachuudha fi waliin dhaabbachuun hunda keenya nu gaafata jechuudha. Kanumaan isinitti himuu barbaade gaheen kiyya bakka buutuu qunnamtii uummataa ta'uudhaan kanumaa jechuudha. Galatoomaa na dhaggeeffachuu.
kabajamoo daawwattoota Egeree News Network mana keessan teessanii bakka bashannana bakka garagaraa teessanii karaa foddaa televiziyooniif feesbuukii fi yuutuubii Egeree News Networkin kan nu daawwataa jirtan qophiin keenya kan itti aanu bu'uureessaa adda bilisummaa Oromoof qondaala olaanaa adda bilisummaa Oromoo kan turan Jaalxaa Abdii waraanni bilisummaa Oromoo addi bilisa baasaa uummata Tigraay Finfinnee otoon to'atiin dura to'achuu qaba jedhan turtii miidiyaa Egeree waliin godhan keessatti waraanni bilisummaa Oromoos dammaqeensaan sochii adda bilisa baasaa uummata Tigraay hordofuun osoo jarri Finfinnee hin seenin dursee to'atee caasaa mootummaaf bulchiinsa mataasaa ijaarrachuu qaba jedhan. Diinaa fi firri dhaabataan hin jiru kajaan sun dhugaan. Isaanu waggoota akka Shaabiyyaa hojjetaniiti ELF Eertiraa keessaa baasan. TPLF dhufte kana taatisan taatiin isaan bir'achuu dhiifne nuhi maal godhachuu qabna Oromoon amma quba Oromoo kaaniin laachuurraan kan hin jiru ka hidhannoo harkaa qabus warri siyaasaatis walitti dhufee karaa siyaasaa dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti dhimma Itoophiyaa irratti ejjennaan keenya kana. Heerri sun kabajamuu qaba amma beektaa akka yeroo nageenyi akka bu'u heerri jiru hojiirra ooluu qaba kabajamuu qaba. Humni hundi kan jiru ka Amaaraatis ta'e ka Tigree ta'e ka Oromootis kana fudhachuu irra jira. Isarraa kaanee karaa hidhannootiin ammoo ka hidhannoo harkaa qabu kamtu na baasa je'ee Oromiyaa keessatti humni biraa akka gadi hin dhaabbanne falmachuu irra jira. Akkasumas bu'uureessaa adda bilisa baasaa uummata Beenishaangul kan ta'an Injiinar Ibrahim Alkanaqee akka jedhanitti turtii Egeree Miidiyaa Neetwork waliin godhan keessatti waraanni bilisummaa Oromoo adda bilisa baasaa uummata Tigraay dursee Finfinnee yoo to'achuu dhabaate adda bilisa baasaa uummata Tigraayiif uummata Oromoo gidduutti lolli jabaan adeemuuf jira jedhan. Kanaafis waraanni bilisummaa Oromoo dursee Finfinnee to'achuun caasaasaa gara hanga Dakaatti diriirsee to'achuu qaba jedhan. Waliigaltee waraanni bilisummaa Oromoof addi bilisa baasaa uummata Tigraay TDF godhan kanatti nutis qooda keessaa fudhachuuf adeemnas jedhani. وسائل التحرير ونحن على استعداد نمشي معاكم الحجل بالرجل حتى أديس أبابا حتى فنفني كويس لكن نريد أن نكتب ذلك لا بد أن نكتب ذلك لأنه نحن عندنا تجربة مريرة جدا مع التجراي كبنشانغول وأنا شخصيا كويس Kuna walii galtee waraanni bilisummaa Oromootiif warri TDF walii godhan kana ibsa godhamuu qabaa. Walii galteen kun ibsa godhamee hin jiru. Sanamuu gaafa walii galteen kun ibsa godhamee irraa qooda fudhachuudhaaf qophiidha waan jiru dubbatee jira. Mootummaa Turkiillee mootummaan Turkii xayyaara nama maleeyyiidhaan mootummaa kana gargaaru ni balaleeffanna ni mormina jee gaafa mootummaan TDF fi WBOdhaan hoogganamtu jaaramte irraa qooda fudhanna jee ammallee yoo TDF warri TPLF dursanii magaalaa Finfinnee seenan taate isaanii fi uummata Oromoo jidduu rakkoon hamtuun dhufanuuf kan jiraatu ta'uu akkuma beekamu guutummaa biyyattii keessatti lola jabaa bulchiinsa Dr. Abiy Ahmad irratti deemaa jiruun torban kana keessa addi bilisa baasaa uummata Gambeella, addi bilisa baasaa uummata Affaar, addi bilisa baasaa uummata Agaw, addi bilisa baasaa uummata Qimaant gara humna waraanaatiin Dr. Abiy Ahmad jigsuuf hojjetaa akka jiran torban kana keessa ifoomsanii jiru. Addatti addi bilisa baasaa uummata Gambeella humna federaalaaf naannoo keessa kan jirtan kottaa nutti makama yoo nu dhabdan dhalattoonni naannoo Gambeella bakkoota sochii waraanni bilisummaa Oromoo godhutti dhiyeenyaan yoo jiraatan gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun bulchiinsa Dr. Abiy Ahmad qeenxee sirna Minilik nurratti deebisuudhaaf dhamaa jiru kana falmadhaa jedhees dhaamsasaa dabarfatee jira.
mootummaan Itoophiyaa hundeensaa nyaatamee kufaa jiru marii karaa nagaarraa dhiyeessuun humna waraanaan of jabeessuuf gara Turkiitti kan imales torban kana ture. Meeshaa waraanaa gurguddaa akka biyyi Turkii kennituufis kan kadhataa ture torban kana. Haa ta'u malee mootummaan Turkii biyyattii keessatti afaan qawween loltaan adeemaa jiru biyyattii jigsee kasaaraa guddaaf badii guddaaf gaaga'ama lubbuu kanaa oliif saaxiluu waan maluuf bulchiinsi Dr. Abiy Ahmediif kanneen afaan qawweetiin mootummaa kana jigsuuf lolaa jiran karaa nagaan walitti dhufanii akka mari'atanii kan gabaase Al Jazeera afaan Arabaa ture. Bulchiinsi Dr. Abiy Ahmed kasaaraa irra ga'e deebi'ee dandamachuuf gara Turkiitti imalu malee kasaaraa irra ga'e irraa dandamate of utubuuf bulchiinsi Dr. Abiy Ahmed gara Turkiitti imalu malee kallattii hedduun waraanni isaa erga diigamaa jira. Addatti torban kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo lixaa Oromiyaa giddugaleessaaf kibbaa Oromiyaa bakkoota hedduu irraa dhuunfachuu addii bilisa baasaa uummata Tigraay TDF Gondariif Walloof raayyaa bakkoota hedduu irraa fudhachuun tarkaanfii mootummaa kana jigsuu cimsanii irratti fudhachaa jiru. Bulchiinsi Dr. Abiy Ahmed afaan qawweetti amanu hiriira deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf balaaleffannaa juuntaaf shanee jechuun hawaasa bal'aa hiriira baasaa kan turanis torban kana ture. Kaadireen biltsiginnaa godina hanga gandaa jirtu walitti dhufuun uummata bal'aa manaa manatti deemuun namni hiriira balaaleffannaa juuntaaf shanee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa hin baane shaneedha tarkaanfii irratti fudhanna jechuun uummata bal'aa sodaachisanii gama hiriiraatti baasaa turani. Balaaleffannaa juuntaaf shanee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jechuun kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii keessatti taatee namni hiriira sanarratti argaman tokko bilbilaan irraa odeeffanne isiniif dhiyeessina kanaa dhaggeeffadhaa walitti haa deebinu. Godina Arsii lixaa keessatti wantoonni ta'amaa jiru baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee nama jibbisiisa. Wantuma Oromoota hunda irratti ta'amaa turedha. Innis maalidha jedhame waan dura Wallagga irratti Boorana irratti dhagahaa turre argaa turre amma kallattiidhaan as dhufee godina Arsii lixaa aanaa Heeban Arsii magaalaa Goljootaa magaalaa Meexxii keessatti wanti godhamaa jiru baay'ee nama jibbisiisa. Dirqamaadhaan haadha daa'immanii jaarsolee jaartii shamara dardara giddiidhaan manaa baasaa koottaa shanee balaaleffadhaa juuntaa balaaleffadhaa jechuudhaan hawaasa keenya baay'ee dararamaa jiran baay'ee nyaataaf dhuddoon itti hadhaa'ee jira. Namni keenya akkuma gaafa Hacaaluun hin du'een badin dubbate kan du'an obbaafatan jedhe kan du'an obbaafatani nuti gubannee akkuma jedhisan gubate uummanni Oromoodha. Akkuma kaabaa kibbatti dhihaa lixatti gubataa jiru godina Arsii lixaa keessatti aanaa Heeban Arsii keessatti gubataa jiranii. Dirqamaan koottaa bahaa shanee balaaleffattu walgahii bahaa qeerroo waraanaaf eertuu dirqamaan waraana leenjuu qabdanii kan jedhamtu jira. Akkasuma aanaa Arsii Nageellee magaalaa Nageellee Arsii keessatti jaarsolee umuriin isaanii waraanaaf leenjuu miti. Waraanaaf leenjuu miti. Sigarra isin nama ajaa'ibsiisa bara. Nama gadi bahee balbala ofii taa'eeti ijoollee ofii ergatuu irraa tolu gadi baasanii istaadoomii keessatti leenjisuu. Shanee waraantanii TPLF waraantanii juuntaa waraantanii jechuudhaan gochi isaan hojjetan waan si garafsiisu. Kuni sammuu nama barateetiin osoo hin taane sammuu nama hin baranneetiin yaada nutti fakkaate qaamni mootummaadha jedhee biyya bulchu kun. Kanatu jira dararaa kana jira. Akkasuma aanaa Arsii Nageellee keessa gandoota akka Basaquu ilaalaa magaalaa Basaquu ganda Tulluu Qadhoo magaalaa Sooqiddoo jedhamu keessatti damee bulchiisaa fi nageenya wanti jedhamu manaa jira jedhamu kun Minishaa Gandaa
kan dura fedhaan hawaasa fi tajaajiluudhaaf gisee jijjiiramni dhufe minishaa gandaa ta'anii eegitaa turan amma dammoo isaan ergama isaanii bahuu gaafa didan qaama humna poolisaa addaa Oromiyaatti bilbiluudhaan koottaa fudhaa nama maqaan ebeluu jedhamu kenninee nu didanii koottaa waraanaaf nama deemuu danda'anii gocha akkanaa kana raawwataa jiranii gocha akkanaa kun hawaasa keenya baay'ee dararaa jira kana qofaamis miti waan si ajaa'iba ta'u guyyaadhaa magaalaa Basaquu keessaa dirqamaan fidanii nama tokko hiriira shanii fi juuntaa balaaleffatanii bahaa jechuudhaan as waamanii eega fidanii booda daandii irratti kaabineen aanaadhaan motoratti buustee haga namni qaama miidhamuu dura si ga'aa jiru aanaa keenya keessa isa kana baay'ee gaddisiisaa jibbisiisaa jira akkasumas magaalaa Shashamannee keessas kanuma jira Kofalee keessa jira Adaabbaa Hasaasaa Korkorsaa Shaallaa Ajjee Kuyyaraa aanolee Oromiyaa hunda godina Arsii keessa jira hunda irratti Gama biraatiin kibbaa Oromiyaa godina Booranaa aanaa Miyootti namoonni maqaa Shanee jedhuun qondaalonni godina sanaa qabanii hidhanii halkan mana hidhaa keessaa baasuun dhabamsiifaman uummata dheekkamsiisee uummanni ilmaan isaanii fuulduratti ajjeefaman akkasumas gariin mana hidhaa keessaa dhabamsiifaman bakka isaan jiranii caasaan mootummaa bakka sana jiru akka baasu hiriira daandii gubbaatti bahuun kan gaafatan torban kana ture mootummaan afaan qawweetti amanu milishoota poolisii humna addaa Oromiyaa ummatatti bobbaasuun hawaasa bal'aa irratti rasaasa akka cabbii irratti roobsuun hiriira sanas bittinneessanii kan turan torban kana ture. Oromiyaan biyya kutaadhaan jedhina kutaa kan jettanis dogongorina. Oromiyaan biyya kutaadhaan jedhina kutaa kan jettanis dogongorina. Biyyi keenya biyya hayyoo biyya beekaa biyya gootaa biyya dhiiraa biyya budaa biyyi keenya biyya warqeen biyya albuudaa biyya nyaataa biyya kuufaa biyya bunaa biyyi keenya biyya hayyoo biyya beekaa biyya gootaa biyya dhiiraa biyya budaa biyyi keenya biyya warqeen biyya albuudaa biyya nyaataa biyya kuufaa biyya bunaa. Namne harka hormaa kan ilaalu ofiin of bulchina ofiin of bulchina ofiin of bulchina hanga homiitti harka hormaa kan ilaalu ofiin of bulchina ofiin of bulchina ofiin of bulchina mirga keenya adda baasnee haa hubannu ofiin of bulchina ofiin of bulchina ofiin of bulchina hiree keenya ofii keenya murteeffannu ofiin of bulchina ofiin of bulchina ofiin of bulchina alaabaan Oromiyaa diimtuuf magariitu walakkaan ishees aduu annuurri ishee odaa bakkalchaan gaatu mataa odaan iftu faajjii walabummaa addunyaan habeeku keeyyata 39 nuuf mirkanaa'u hiree Oromiyaa ofii murteeffannu hiree Oromiyaa ofii murteeffannu. Kai qeerroo kai sii abdiin saba kai qeerroo kai sii abdiin saba kai qeerroo maaf callistaa kai qeerroo hin taa'ini waboo faana kai qeerroo haa hiriirru kai qeerroo yoo
Hayyen kabajamoo daawwattoota Egeree News Network karaa toora saatalaayitii Gadaa Bilisummaa chaanaaliif YouTube fi Facebook Egeree News Networkin kan daawwataa jirtan qophiin taatee torban kana qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolamnee jirra. Qophii kana qopheessuun kan isin faana ture ana Beenyaa Gammadaati. Ogeessi kaameraaf suur sagalee Bunnoo Waabeeko akkasumas ogeessonni teeknishaanaa istiidiyoo HNN Badri Abdoof Gammadaa suutees nu waliin turanii torban qophii birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. An Beenyaa Gammadaati.